Birraa Jamaal yoo kaafnu waa hedduu yaadachuu dandeenya. Namoota marsaalee hawaasummaa kanarratti dhaloota kana qaraa turan keessaa akkasuma kakka'umsa dhaloota har'aatiif godhaa turan keessaa akkuma beekamu Birraa Jamaal adda durummaan beekama. Birraan Jamaal kan ittiin beekamu keessaayyuu birraa mootiveetiin jechuudhaan yookaan immoo mootiveeshina jechoota kakka'umsa dhala har'aatiif ta'an fakkeenya gurguddaa ta'an kan hojiitti kaasan kan barnootatti kaasan kan kallattiilee adda addaatiin dhaloonni irraa akka maqaan godhan keessa marsaalee hawaasummaa keessatti namni jabaan ni qabna jennee jirru yoo jiraate akkuma beekamu birraa mootiveeshiniidha. Birraan akkuma beekamu jechoota qaqqaalii fayyadamuudhaan dhaloota irraa dammaqsuun sochoosuu keessatti adda durummaan beekama. Yoo yaanagaas hin dagannee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa kanneen chaanaalii miidiyaa madda walaabuu hordofaa jirtan guyyaa irraa sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa har'aa irratti keessaayyuu qophii addaa dargaggeessa gameessa kana qofa osoo hin taane mana barumsa akaadaamikii akkoo iskuul akaadaamik yeroo ammaa kana barnoota afaan oromoo osoo hin taane afaan ingiliffaatiin dhaloonni irraa kallattii kamiinuu barachuu of danda'uu qaba kan jedhu turtii ji'a 3 keessatti afaan ingiliffaa dhaloota irraa qarree industirii addunyaa kanaa kan ta'e akkoo iskuul akaadaamikii kanatti akka galmooftan gamanumaa isin beeksisaa. Akkasumas immoo dorgommiin geggeeffamaa jiru kun dorgommii fakkeenyummaa guddaa qabu. Ulaagaan isaa maal kan jedhu kan keessatti ilaalluudha. Turtii gaarii isiniin jedha. Yaaddawi naannurraa akkoo akaadaamik iskuul namoota biyyoota adda addaa teessanii haala salphaa ta'een afaan ingiliffaa barachuu barbaadan hundumaaf akkoo akaadaamik iskuul haala salphaa ta'een barsiisota jajjaboo qabate kallattiidhaan toora onlaayinaatiin ji'a 3 keessatti barnoota ga'umsa gaarii qabu isin barsiisuudhaaf marregaa balbalti keenya banaadha jechaa jiru. Akkoo akaadaamik iskuul galmaa'uudhaan barnoota addunyaan har'an tanatti ittiin dorgomaa jirtu afaan ingiliffaa koottaa baradhaa waggaa isiniin jennu gammachuu guddaa wajjin akkoo akaadaamik iskuul. Dorgommichi ulaagaa akkamii qabaa fi akkamitti dorgomama kan jedhunis qabxiilee garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanuma dhaabbachuudhaan dorgomaan akkuma beekamu Birraa Jamaal dargaggeessa akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaalletti dorgommii kanarraa qooda fudhata. Kunis dorgommoota lamaan jidduutti kan geggeeffamudha. Rahaa Maatii fi Birraa Jamaal gidduutti kan geggeeffamudha jechaadha. Keessaayyuu yoo namni 500 gara Birraa Jamaaliin kan galmaa'u taate jechaadha. Qarshii 500 kana badaafamuudhaaf carraa akka qabu garanumaa isin beeksisuu barbaanna. Akkamitti galmaan kan jedhus gara telegiraamaatiin infoormeeshina fudhachuu ni dandeessanii. Keessaayyuu namoonni 500 kallattiidhaan yoo maqaa birraa kanaan galmaan taate mo'annaa yookaan immoo shaampiyeenii qarshii Itoophiyaa 500 Birraa Jamaal kallattiidhaan kan argatu jechaadha. Kana gochuuf immoo deeggartoonni isaa kallattiidhaan maqaa isaatiin galmaa'uu qaba. Osoo hin galmoofne ammoo caluma jedhamee birraadha yoo kan jedhamu ta'e maal ta'a maaltu uumama kan jedhus waan keessatti ilaalluudha. Gara tokkoon ogeeyyii sadarkaa addunyaa irratti muuxannoo qabaniin kan qaraman keessaayyuu gara kaaniin immootu qarshii 500 mo'achuudhaaf kan dorgomu jechaadha. Akkasumas immoo manni barumsichaa barattoota isaa barsiisuudhaaf barsiisota sadarkaa kwaalitii ta'anii sadarkaa istaandaardii mataa isaanii eeggataniin afaan ingiliffaa kanaan hawaasa qaruudhaaf dhaloota irraa qaruudhaaf kiyyeeffatee kan gabba'e keessaayyuu akkoo priveet iskuul akaadaamikiin kun jechaadha. Dorgommii qofaaf osoo hin taane namoota qaqqaalii ta'an barnoota kana kan barsiisan kan keessatti argamu mana barumsaa akka ta'es keessatti eeranii jiranii. Akkasumas immootu gartokkeen ogeeyyii sadarkaa idil addunyaatti muuxannoo qabaniin kan qaraman mana barumsichaa kana keessatti akka argaman odeessaa garasii argataa jirra. Namoonni kallattiidhaan akka birraan shaampiyoonii dorgommii kanaa ta'uuf ulaagaa maalii barbaachisa kan jedhu ammas irra deebinee isin beeksisuun barbaada. Keessaayyuu kallattiidhaan gara telegiraamaatti injoo jechuudhaan birraa jechuu qofaan osoo hin taane namoonni galmooftanii ulaagaa galmee erga guutataniin booda nama 500 yoo kan guutu taate birraa wanti tokkollee eenyumtillee dorgommii kanarraa yookaan immoo akka inni mo'atamu gatuu hin danda'u jechaadha. Kallattiidhaan namni 500 kun yoo kan filatu taate filachuu qofaa miti yoo kan galmaan taate barattootni 500 sadarkaa idil addunyaatti namni 500 qofti kan galmaan taate maqaa birraatiin kallattiidhaan dorgommii kana abbaa shaampiyoonii qarshii 500 akka ta'u garanumaa isin beeksisuu dandeenya.
dorgommichi dhuguma dubbachuudhaaf dorgommii hedduu namatti toludha. Akkasumas immootu wal dorgommii kanaaf galmaa'uudhaaf kallattii adda addaatiin dambiileen adda addaa qabxiileen gurguddoon kaa'amanii jirani. Har'arraa galmaa'uudhaan afaan Ingiliffaa akkamitti akka dubbatamuu fi afaan Ingiliffaatiin communicate gochuun informal greeting, normal greeting akkasumas immoo haala fayyadama akaadaamikii kana keessatti walumaa galatti akka school akaadaamikii kana keessatti waa hedduu akka barachuu danda'amu maddeen adda addaa raggaasisaa jira. Birraa yookaan rahmat fuula isaaniif gargaaramuudhaan kallattiidhaan isaan keessaa nam tokko filachuudhaan galmaa'uu ni dandeessan jechaadha. Barnoonni immoo ji'a 3 tura online irratti kan barsiifamu ji'oota 3f kallattiidhaan wal duraa duubaan ji'oota 3 keessatti namuutu barnoota isaa goolbachuu akka danda'uu fi namni galmaa qofattu yoo ammootu namoonni galmaan kun 500 gaan birraan mo'achuudhaaf carraa akka qabu kallattiidhaan isin beeksifnee jirra. Odeeffannoo dabalataatiif akko school yoo jettan kallattiidhaan gara telegiraamaatiin argachuu dandeessanii lakkoofsi bilbilaas kallattiidhaan 25 eda'uu 25 1920 900 lama sadii yoo jettan kallattiidhaan argachuu dandeessanii irraan isin deebi'aa lakkoofsa waatsaappii gara fuulduraatti warroota biyyoota adda addaa jirtan keessaa biyyaan alaa jirtan ida'uu 25 1920 900 kallattiidhaan qunnamuu dandeessanii barnoota kanarratti immoo xiyyeeffachuudhaan dhaloonni irra caalatti akka of gargaaruu danda'u afaan Ingiliffaa barsoota jajjaboodhaan akka barachuu danda'uu fi turtii ji'oota 3 keessatti piroofeeshinaala ta'uu akka danda'an maddeen kana argachuu dandeenye jira. Akkasumas morkataa keenya kan yeroo hedduu dhaloota qaruudhaan beekamu marsaalee hawaasummaa irratti birraa carraa gaarii hawwinaa turtii gaarii isiniin jenna.